Kuna hamma qaaqottan naqeera. Kuna qaaqudha buufachuudha. Tun dabaludha. Sani booda kana xiqqoo isheen itti fida. Fudhateera qorraa keessa kaa'e. Kana xiqqoo isheen itti fida. Zeytunii xiqqoo isheen itti fida. Come te cuoci di più. Guardati, canettina. Sadi pure canettura gnacci, sai. Kanatti miiccise muuzia tani warri maashinii qabdan maashiniidhaan daakkachuu dandeessu. Maashiniidhaan salphaadha. Dafii isinii wal nyaata. Ani immoo maashinii hin cabseera. Waan hin cabseeru kun akkanatti fayyadama jechuudha. Booddeen naan dibadhu walumaan ilaallu. Akkuma silaa walitti waliin makee kaa'etti amma kun mataa kootti dibachuu kanani. Masaku happy dawan ta'eef hanko baay'ee isin fudhatu nalleen dhimu jechuudha.
Kuno umarratti kanatti itti dibadheen jira. Umarratti immoo kan akka shaffanadha. Naftani tooftaa fayyadamna qaba. Itti fayyadama dhugaa rabbi faayidaa baay'ee qaba. Tokkoffaa dheerina mataa keessaniif. Lammaffaa yabbina mataa keessaniif. Sadaffaa immoo mataan keessan gaafa nyaata gaarii argatu keessumti sammuu keessaniillee nagaa isin argata. Maaliif bakkeedhaayyuu isa xiqqoo waan mana keessaatti fayyadamnurra baay'ee itti baasnee binnu waan ta'eef. Kanaafuu waan mana keessan keessaa qabdaniin itti fayyadamaa. Waan xiqqootu yeroo baay'ee isin dafaraa isin jira. Kanatti maaltu birrii dhibbaa shantamaan na bichisiise bakkeedha. Akkanatti itti fayyadama. Ilaala kana aanita afur dhibba afuriin bite dhibba afur dirama Dubaayii jechuudha. Amma as gorin jedhe garuu ofii kun manatti hojjetadhe kana fayyadamela kana kanatti hojjetadha. Keessaa xiqqoo qabaa jechuudha raammallee hojjetadhe. Manatti hojjetadhe erga fayyadame garuu jijjiirama guddaadha. Birrii dhibba afur miti dhibba shan fedhe dhibba tokko hin fedhe. Isin jettanila sarbaa bitadhee manatti fayyadamaa. Adiishii bitee manatti fayyadamaa. Abasuula gurraacha bitee manatti fayyadamaa. Bittee gabaa hin baane jechuudha. Kanaafuu mana keessan keessatti fayyadamaa. Amma kana birrii jaalan biteera kana sadarsaa jechuudha. Kana lamaansa birrii kudhan nan biteera. Otoo isaan bakkeedha akka isa hojjetamu isaa bitee immoo birrii baay'eedhaan nan bita jechuudha. Kanaafuu mana keessan keessatti fayyadamaa. Nagaan irraaffanne nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu naguma ani nagaa kooti. YouTube ko subscribe like share na gochuu hin dagatinaa. Walaa jajjabeessinu. Sinin jedha.